Nagaa faraarri Waaqayyo gooftaa kootii mana jirtan lafa jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloonni koo hafuuraa keessumaa biyya garaagaraa lafa garaagaraa kan jirtan Kiristoositti kan amantan lammaffaa dhalattanii kan jirtan ergaa haaraa isiniif qabadhee dhufeera. Innis dubbii Waaqayyoo macaafaa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irra jira. Isas nan dubbisaa yaadan akka na duukaa buutan nan barbaada. Akkas jedha. Hafuurri Waaqayyoo yoo dhugumaa isin keessa jiraatee jedha. Isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha foonitti hin jiraattanidha. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti. Kiristoos isin keessa erga jiraatee dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii qajeelummaa argattaniif hafuurichi jireenya isiniif ta'aa jedha. Hafuurichi Waaqayyoo inni Yesuusin warra du'an keessaa kaase. Isin keessa yoo jiraate inni Kiristoosin warra du'an keessaa kaase. Hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'ummoo hin jiraachisedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuurri qulqulluun jireenya kee keessa yoo jiraate waan jedhu irrattan dubbachuu barbaada. Nuyi kiristaanonni hafuura qulqulluun ala gatii hin qabnu. Fakkeenyaaf nama kan isa jechisiisee hafuura isa keessa jiru jechuudha. Nuyi hafuura nu keessa hin jiru taanaan socho'uu hin dandeenyu, dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Hafuurri murteessaadha. Egaa inni nammaan haasa'uu barbaadu hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun matumti isaa Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun jireenya kenna. Hafuurri qulqulluun hojii hojjetu mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf Phaawulos yeroo dubbatu ergaa isaa kana warra Roomaatti yeroo dubbatu maal jedhaa? Hafuurri Waaqayyoo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka hafuuraatti malee akka maalitti? Akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti hin jiraattanii. Namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedha. Kanaaf firoota koo hafuurri qulqulluu yoo si keessa jiraate kan Kiristoos ta'uu kee mirkaneessa. Hafuurri qulqulluun kan nu kennameef nu gorsuuf, nu qajeelchuuf, hamaarraa nu deebisuudhaaf, cubbuun maal akka ta'e adda baasnee akka nuyi beeknuuf jechuudha. Dhaloonni baay'een bara kana keessa jirru hafuura qulqulluu jireenya keenya keessaa qabna. Namni hafuura qulqulluu hin qabu taanaani mucaa Waaqayyoo miti. Mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya kan mirkaneessu hafuura qulqulluudha. Keessumaa amanaa taane, tajaajilaa taane, nama waldaatti dhalatee guddate taane hafuura qulqulluu of keessaa hin qabnu taanaani jireenyi keenya duwwaa jira taanaani kan Kiristoos miti jedha kunoo dubbii Waaqayyoo. Namni kan Kiristoos hin taane immoo taanaan abdii jireenya bara baraa hin qabu. Mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda hin qabu. Kanaaf tajaajilli keenya, fiigichoon keenya, waaqeffannaan keenya hundumti isaa hafuura qulqulluudhaan hin taane taanaan baay'ee ulfaataadha. Kanaaf dhaloonni hafuura qulqulluu yoo qabaatan cubbuurraa eegamu. Cubbuun hojjetan. Hafuurri qulqulluun kan nuu kenname akka nuyi cubbuu baqannuufi akka cubbuu hojjennuun miti. Namoota baay'eedha. Cubbuu kan hojjechaa oolanii bulan. Maaliif hojjettanii? Hafuurri qulqulluun sun jireenya isaanii keessa hin jiru yoo ta'e namni humna ittiin cubbuu mo'u hin qabu jechuudha. Kanaaf humni ittiin cubbuu moonu, humni ittiin jal'ina irraa goru, humni ittiin Waaqayyoo waaqessinu, humni ittiin wangeela lallabnu, humni ittiin faarfannu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu salphisaa kabajamuun hin jiru. Hafuura qulqulluuf iddoon kenninu taanaani iddoon qabnu. Waldaan kiristaanaa bara keenyaa hafuura qulqulluuf ammam iddoo kenniti? Taayiltoonni ammam hafuura qulqulluuf iddoo kennu? Warri lallaban, warri raajan, warri kadhatan, warri geggeessan. Boloota koo waldaa Waaqayyoo keessa hafuurri qulqulluun hin jiru taanaan hafuura foonii jira yookiin hafuura biyya lafaatu jira. Hafuurri foonii waldaatti gaafa namu, hafuurri biyya lafaa waldaatti gaafa namu waa'ee Waaqayyoo caalaa waa'ee foonii sanatu dubbatama jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo caalaa waa'ee biyya lafaatu dubbatama jechuudha. Kanaaf tajaajilaan hafuura qulqulluu of keessaa qabu Kiristoos hin lallaba. Mucaan hafuura qulqulluu of keessaa qabu Kiristoos hin faarfata. Faarfannaan hafuuraan ta'ee taanaan jireenya cabee fayyisa.
Lallabni hafuuraan ta'e taanaan isa kufe lafaa kaasa. Jireenyi keenya hundisa hafuuraan ta'e taanaan wanti nu jalaa badu hin jiru. Tottolaa deema malee. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf hafuurri qulqulluun isi keessa jiraachuusaa mirkaneeffachuu danda'utu sirra jira jechuudha. Hafuura qulqulluu hin qabdu taanaan mucaa Waaqayyoo akka hin taane beeki. Hafuura qulqulluu argachuu warri barbaadan keessuma akkamittan hafuura qulqulluu kana argadha wadattan isa jalqaba Kiristoos akka sii du'e, Kiristoos siif jedhee akka dhufe, Kiristoos akka siif jedhee fannifame, siif jedhee du'aas akka ka'e, siif jedhee mirga abbaa akka dhaqe, siif jedhee akka deebi'ee dhufu amanuu danda'u sirra jira. Hafuuricha kan kennu Kiristoos waan ta'eef. Kiristoos hafuura qulqulluu kenna. Namni hafuura qulqulluu qabu immoo hiyyeessa miti dureessa. Kanaaf hafuura qulqulluu argachuudhaaf Kiristoositti garaa guutuu amane. Warra amananiif chaappaa ta'ee laphee isaanii keessa mucaa Kiristoos ta'uu isaanii dhugoomsuudhaaf hafuurri qulqulluun gaafa isa amantuu kaasee sii kennama. Inni lammaffaan qalbii jijjiirrachuudhaan. Gaafa qalbii jijjiirrattu hafuurri qulqulluun jireenya kee keessatti iddoo argata. Hafuurri qulqulluun laphee xuraa'aa keessa hin taa'u. Amanaa xuraa'aa keessa hin taa'u. Qulqulluu waan ta'eef. Namoonni baay'een hafuura qulqulluu hin hawwu argachuu hin barbaadu. Garuu immoo hin qaban. Maaliif hojjetan hafuurri qulqulluun laphee qulqulluu keessa taa'a. Jireenya qulqulluu keessa taa'a. Kanaaf hafuura qulqulluu fudhachuudhaaf laphee kee qulleessi, sammuu kee qulleessi, yaada garaa kee qulleessi. Isa sadaffaa amantii qabaadhu. Amantii naan kennama, nan fudhadha bakka. Yoo jettu Waaqayyo gooftaan gaafa ati isa amantu, gaafa amantii godhattu hafuura qulqulluu sirratti dhangalaasa. Isa dhumaa gaafa kadhadhu. Humna fudhachuuf kadhadhu. Hafuura qulqulluu kana fudhachuuf kadhadhu. Hafuura qulqulluu kana hin qabdu taanaan ati hiyyeessa. Namni amanaa ta'ee keessuma hafuura qulqulluu hin qabu taanaan hiyyeessa. Hiyyeessa isa qabu, hiyyeessa isa hafuuraa. Lubbuunsaa beeloftee jirti. Lubbuunsaa dheebottee jirti. Kanaaf namni hafuura qulqulluu qabu keessi isaa ni boqota. Manni isaa ni boqota. Hafuurri isaa ni boqota. Tajaajilee boqota. Hojjetee boqota. Amma hafuura qulqulluun argannetti boqochuun hin danda'amu. Boqochuu yoo barbaadde hafuura qulqulluu jireenya kee irratti moosisi. Bara kee irratti moosisi. Gaafa hafuura qulqulluu jireenya kee irratti moosiftu jireenya Waaqayyoof ta'u jiraatta. Hojii Waaqayyoof ta'u hojjetta. Wanta namatti tolu, waan Waaqayyotti tolu hojjettee argamta. Hafuura qulqulluun qabdu taanaan hejjituu, hattuu, sobduu, waliin dhooftuu jireenya warra biyya lafaa kana keessa jiraatan kana hunduma jiraatta. Yoo hafuura qulqulluu qabda ta'e garuu Waaqayyoon sodaachuu si shaakalsiisa. Akka ati isa amanattu godha. Akka ati isaaf jiraattu si godha. Akka ati isa waaqessitu si godha. Waaqayyo hafuura isaa sirratti haa dhangalaasu. Boloota miidiyaa kanarraan na dhaggeeffachaa jirtan. Waaqayyo hafuura qulqulluu jireenya kee irratti haa dhangalaasu. Dhuguma caammaa hojjetteen argatta, uffata hojjetteen argatta, kadhattees hin argatta, manas mootummaan ijaareetti si galchuu danda'a. Inni guddaan nuyi kan ittiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluu dandeenyu yoo hafuura qulqulluu qabaanne. Boleettii koo, boleessa koo, xinnaaf guddaan beekaaf wallaalan asirraa na dhagaa jirtan hafuura qulqulluu yoo ta'e malee jireenyi keenya gatiin qabu. Hafuura qulqulluutti hin qoosinaa. Hafuura qulqulluun arrabsiisinaa. Hafuura qulqulluu kabajaa. Hafuura qulqulluuf iddoo kennaa. Gaafa sana bareedda. Gaafa sana guddinni kee ol adeema malee gadi hin adeemu. Kanaaf hafuura qulqulluu yoo kabajje hin kabajamta. Hafuura qulqulluu hin salphifta taanaan salphachuuf jirta. Gooftaan warra hafuura isaa kabajan nu haa taasisu. Kanaaf jabaadhaa. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Warri ergaan kun sinitti tole sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan, koppiliinkii gochuudhaan gama sinii danda'ame yuutuubii koo irratti sagalee akkanaa argachuu dandeessu. Achii jala dhaqxanii sabiskiraayib naa gochuudhaan na cinaa akka dhaabattan Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Namni waan hamaayyuu wal barsiisa. Dubbii gaarii dubbiin kun natti toleera jettan gooftaan koo sinaa eebbisu. Waan isin ajaje kana naa raawwadhaa. Isinin jaalladhaa. Waaqayyo gooftaan koo sinaa kabaju. Eebbifamaa.